الرحمن الرحيم الحمد لله فارون كربيتي كيوسف هوي علي ساوندتي الحمد لله فارون كربيتي كيوسف هوي علي ساوندتي الحمد لله غافا سربيني وسونتان غافا دي تشفني وسونتان غافا وني وسونتان غافا هنتين يابدن وسونتان غافا ولي قال رسول الأمين تقامني ولي قالن صلوات بوفني ورّي هدامي دران قلبي تين هلكني قويا هدان ساني هريبا دور كته هدادا نوبهن يونجي انصفني دقادا غافا صلوات بوفني هماتين تريد شوكيا غافا صلوات بوفتن غافا ربي ذكر ميديا كان صلى الله عليه وسلم مندك يا جنة وره دمي ربين هدادا نوهيك غافا سربنا مت غافا ديشفنا مت جنة وقا ربي رقا بهو يو كان دين يتاتي نتي أمة دمكا أمة بلسوما يجفر نقزي وين يزفر نقزي سايهون صلوات يا ورن نقزي نو يتاسروا تتفتت يالله ونتعينه وقاندري سخنا أفعل لما نينو دين إسلام هذا قالوا دين إسلام هذا الليس دين إسلام وني لليسوف وني دقاقوف رحمته وانقبوفي بغلهم مدن شنيتي يا كما جمتو الحمد لله دوبا بهين سيساني كان كنسي تو قران چابين نغيان أتشيرانو باني كبجادان منتي نوغالو دافيس غلط ربي أكسمت درجة في شمرن دبيت ناف ورجع لا تنيفس ربين فتنات أبري جلا نجاح باس جنة لسانا كنا نيس آمين أكسمت علمائي توان كنا جلت دردبه هماتين توي علماء تكينيا كبجما مد بكم سا مد ترومنا ولتك أبدوتا كين كان نفسيا سانر بكم سبركين نوغن نسونتان بكم سرب الكريم أحد الأحد ودود باريو كين سمد الرابركين نوغن فايا بيتينيا علمائي بريتشتو بيتينيا كاريورسيتو بيتينيا دبي ورّا هيدامي كان جلت ورّي دررمي بولشينسا بيجي إثيوبيا تيفي إسان جتوديس دررما توري إسان كدررمي إماتين توري خون أكما هيدا دامباني وفدا
inumaa rasuulamiini wali qabeeti inumaa hunu arrabsee jechuu keenya walumaa gala keenyaahu dallansuun rabbii irraa haa jiraatu. Ulamaa'iin teenya warri kana jalatti dadhaban jazaa isaanii rabbitu kafala malee nu miti ifa. Akkasumatti dargaggoo fi shamarran du'aa'ii godhuudhaan salaatuudhaan sujuuduudhaan akkasumatti hawwaniif manguddoo kabajamoon rabbi zakkaruudhaan rabbitti booyuudhaan guyyaa kana rabbiin kadhaa teessan san samii'uun basiir rabbiin keenya kun allahiyyeen keenya kun rahamaaniyyeen keenya kun abdii teenya ta bilisummaa qofa osoo hin taane abdii teenya tan aakiraatilleedha. Inni kun kan warri isin hogganna juulleen abdatee ittiin nama hoggana. Waliigallaa. Inni kun qallaabii keenya kan nu nyaachisee nuus hoggantoota keenyaas hafuuratti godhe, ijatti godhe, beekumsatti godhe. Akkana nuu godhe jennee kan jechaan isa ibsuu hin dandeenye waan ta'eef Allahu akbar falillahi alhamd jechuun jecha guutuudha. Duuba baga rabbiin kana isin garsiise. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Duuba bulchiinsi Itoophiyaadhaatis kan hidhe kanii kees haa galatoomu. Jechuun jecha nagayaati, jecha nama waa beekuuti, jecha nama kaayyoo qabuuti. Nuti kaayyoon teenya wanni rabbi qabanneef seeraan haasa'uu akka beeynuuf arrahamaan allama alqur'aan seeraan mirga keenya dubbachuu akka beeynuuf kaayyoon keenya wanni rabbitti amanneef rabbi zakkaruudhaaf rabbi irraa milkaa'uudhaaf biyyaan bocoluudhaaf miti, addunyaadhaan laaquudhaaf miti, namaa fi nama waliin dha'uudhaaf miti. Doominaaf yookaan dayyisummaaf miti, abshaalummaa fi qaroominaaf. Duuba gaa kana duubaan waan jiruufis yaa shanyiitiyya du'aayi rabbiitiin zikrii rabbiitiin inni kun abdii keeysan kan duniyaa fi laakiraa waan ta'eef an obboleessi keeysan kun an ilmi keeysan kun duullee yoon jiraadhellee takka amaanaa rabbii kiyyattiin isin kenna. Rabbii keeysan kana
عليم كيسن كان جت لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله كان رزقي تيسني في جنة كيسني في اللي جت كان إسني في قرآن أما قلبي تيسني أكا قبساتي وانين إسني في قرآن هنقول النتيجة دبيدما فرماني كيسن أحد أحد تهوسا وانين أمانيف وانين دقوم سيف تاريس سني قد أمم موتان دين دقاقو دقاقا ما فكينيا إثيوبيا كيسن لفا بيجي إثيوبيا سان كيسن بيجسن nuti Oromiyaanis Guraageenis Tigreenis Amaariinis sabaa sablammoonni 80 fi wayi biyya san irratti wal geenyaami isaan keessaa nutis urjii tokkoomi mee laal biyya san keessatti jireenya ol aanaa eenyutu jiraata sooreysi eenyu biyya Itoophiyaa kana keessatti Guraageedha ummata Guraagee obboleeyyan keenya dhugaadha kan daldalli isaanii waa hundaan deemu akkasumatti ummata silxeedhaati obboleeyyan keenya ummata silxeedhaati ammallee rabbi haa dabaluuf jireenya olaanaa qabeenya qabu biyya san keessatti daldalaas qabu akkasumatti obboleeyyan keenya ummata Hararii ummata Adareeti jireenya kananii ol aanaa qabu qabeenyaas qabu nagayaas qabu maaliif sababbiin isaa diin islaamitti cichan sababbiin bira tokkollee ni jiru diin islaam ni dagaagsan burqaan diin islaamee دين الإسلام إنسان كان خبر سيسي نوح ما ترى وقال دين الإسلام دقاق سن أمني وان براك يسنجر دين الإسلام كانت تتشوع نذكرن أمري ثاني ربين قال هندي ثاني أمتك يولالتا نبيتا أكنا مكنامي دين إسلامي دين إسلام كم بركة كرامة قبين يسورما بلسما سمونا مات نمني توكو متوتاتي سينجا أواما بيكتو واتكم بيكو لا نكارومي نسورمي وليف كلا كدين أمة غراقي كناس أمة زلتي كناس برسيسي كنا قد دين كنا ربي تنوف كنا ربي كنوف كنا نمامتي ربي نقاف سجالة سي كنا أنما صدركا قدنا كنا الحمد لله صدركا قدان إني ناكن دعائي سنة قوتني صدركا قدان ناكن مالين صدركا قدان ناكن نمني كن صدركات توافر سوق أبامتي سجلتي يسنين دوران مالين فارس قبروتنين فارس قبروتن ساتين فارس صدركم مدية كون شيخنا حسين فارس كون مال فارس صدرك كون دبرتي فارس كا صدرك قوم تربي فيه كون ورانا فارس كانون دو بريد منجرا كانون دو بريد منجرا
kun dubartii faarsa kun goota faarsa osuma jibuuti sadarkaasaa kun ol dabalee salawaata buusutti ka'a rasuula yaami salawaata buusi siif jeesii fayyamu malee hin dandeessu mirgan qabdu beekadhu waliif galle amma immoo sadarkaati ol kaasuudhaan een si jala hin awwaadhaan afaars kan jee rahamaan kiyya baari amma sadarkaan tiyya maali ol na guddisee naf isa faarsu rahamaan faarsu amma maaliin faarsaa rahamaani Power off. faarsaa rahamaani faaruu guutuudha jechuudha sultaana guddaa aangoo guddaa walli isaa guddaa alhamdulillah sadarkaan haa dabale jechuudha wanti xiqqoo faarsurraa halqamaa faarsurraa uumamaa faarsurraa abbaa uume san waan uume san irratti faarfamuudhaaf kaaqa godhat zuljalaale wal ikraam baarii keenya rahamaan kan bareechee nu qallabu kan ajjeesee nu kaasu faarsuudhaafiin mirga harkadhee jechuudha faaruu isaa tanaanoo biyya teessan bareechuudha jiruu teessan ayata keessan bareechuudha sa'aan takkitti isa faarsu akkanumatti il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 aa miti tiyyatuun laal hoggaan faarsu muhabbaa onneerraa hin isa yaamaa beekadhu girgiddaa kanaaniif dhawa beekadhu muhabbaa jaalala isaa rabbi nuuf haa kennu muhabbaan nu keessatti haa daraaru biyya teenya irratti jaalalti rabbi haa daraartu onnee teenya keessatti jaalalti rahamaan haa daraartu amiin ilmaan keenya keessatti jaalalti rahamaan haa daraartu jaartii teenya keessatti abbaa manaa keenyaa keessatti jaalalti rahamaan haa daraartu biyya teenya keessatti jiruu teenya keessatti haa daraartu amiin duuba biyya teenyaas wal fixuun haraami wal fixuun haraami obboleessa obboleessa jechuun haraami dubbii gabaabaa obboleessa obboleessa jechuun haraami kan jee rahamaan keenya baariidha jechisaa dhugoomaadha mamsiisu obboleessi wal ajjeesuu bare wal jaalatee wal kabajuudhaan biyya jaarumaaf wallaale obboleessi wal assaduu bare beek khayrii wal yaaduudhaan jiruu isaa gaarii godhumaa wallaale wal assaduu keessaa dallansuu rabbiitu argamaami haabilii fi qaabil ilmaan aadam wal ajjeesuudhaan bare du'aatu nurratti dhufe malee silaa duuti hin jirtu akkanama kanaami kanaaf wal jibbuu fi qawwee walit guurrannee wal fixuu keessa obboleeyyan biyya tokko shanyiin tokko wal ajjeesuun gootummaa osoo hin taane dallansuu rabbiiti rabbi rahamata nuuf haa godhu obboleeyyan kiyya yookaan gootummaa dhabiti namni nama ajjeesuudhaan ani goota yoo kan jedhute wallaahi wallaalummaa guddaa keessa jira namni wal ajjeesuudhaan osoo hin taane gootummaan wal kabaju rabbii isaa kabajuudhaan namni wal ajjeesuun kabajaa rabbiif dhabuudha wal ajjeesuudhaan furmaanni tokkollee kan argamu wal jaalachuudhaa fi wal kabajuudhaan ummata qalbii qabeessa quufni biyyarraa godaana wal ajjeesuu keenya dhugaadha 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 wal dallamuu keenyaan quufni biyyarraa godaana jannata rabbiitis hin argannu ifa dachiinis nuun garagara ifa ammaahu dallansuudha qabna waan ta'eef dallansuu rabbi nurraa kaasu dhugaadha dhugaadha kan suudii keessatti hidhamee jirus addunyaan nama kofalti waan ta'eef bulchiinsi biyya Itoophiyaadha addunyaan namatti kofalti addunyaan namatti kofalti nama taajjabdi
rabbiinis nama taajjaba waan ta'eef obboleeyyan kee kan mana hidhaa keessa jiru maqaa rabbii si qalqeetii fi isaan kana qalqeetiniin si gaafadha maqaa rabbii aangoo si kenneetiniin si gaafadha obboleeyyan kan kee biyyatti galchi muummichi ministeeraa biyya Itoophiyaadha. Akkuma obboleeyyan kee kan mana hidhaatii baafte kanneenis addunyaan nama taajjabdi waan ta'eef namnis namatti kofla waan ta'eef obboleeyyan kan kee kabajaan biyyatti galchi. Jechuun maqaa rasuula kabajamaadhaatiin maqaa rabbii nu hunda qalqeetiin siif hin dhaama.
الرحمن الرحيم الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف هبي علي ساوندتي الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف هبي علي ساوندتي الحمد لله